Tole akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni YouTube keenyaa nagaa keessanii jecha. Egaa kanaan dura musculoskeletal systemii afaan Oromootiin karaa Medlife Wisdom YouTube'dhaan isinii darbaa tureera. Akkuma beekamu paartii lama hojjennee musculoskeletal systemii gidduutti dhaabnee turre, amma immoo paartii sadaffaa walii wajjin kan itti fufnu ta'a jechuudha. Paartii sadaffaa kanarratti lower extremity irraa kaan ilaalla jechuudha. Paartii 1 fi paartii 2 upper extremity dhaan xumurree paartii kana immoo lower extremity dha jechuudha. Lower extremity masiloota naannoo lower extremity irratti argaman masiloota hippii masilii kaanee gluteus masilii akkasuma thigh masilii fi leg foot jennee tokko tokkoon hunda isaa kan laalu ta'a. Haga xumuraatti nu hordofaa. Namoonni mana kana subscribe godhin subscribe gochuun akka nu jajjabeessitan, akkasuma viidiyoo kana like gochuun jalqabaadha. Egaa jalqaba kan laallu garee warra hippi masil jedhaman. Hippi masilii kan jennuun masiloota sadii jira. Masiloota sadii. Masilii inni tokko kana inni psoas major masilii jennaan. Masilii inni lammaffaan iliakas masilii jennaan. Masiloonni kun lamaan walirratti iliopsoas masil jennaan. Isaan kun hippi flexoriidha jechuudha. Keessattuu iliakas masiliin kun iliac fossa irratti argamti. Stronger hippi flexor masilii jedhamti. Stronger hippi flexor masilii kan jedhamtu iliakas masiliidha jechuudha. Psoas majoriidha. Psoas majoriin jira jechuun psoas minoriin illee ni jira jechuudha. Psoas minorii echatti arganna. Psoas minorii illee qabna. Psoas minorii keenya psoas minoriin kun ishee kana jechuudha. Psoas minorii ishee kana jechuudha. Psoas minorii fi psoas majorii walirratti narviin supply godhu branchii lumbar plexus irraa kan dhufu yoo ta'u, iliakas immoo kan supply godhu iliakas kunoo. Iliakasii fi major main iliopsoas hin jedhe. Isaan kana iliakasii kan supply godhu branchii femoral branchiti yookaan immoo damee femoral branch irraa dhufu abdominii keessa otoo jiru. Femoral branch jechaa dhufu lumbar plexus irraa dhufu. Lumbar plexus kun narvoota gurguddoo of harkaa qaba. Achii kaa jechuudha. Narvoonni akka obturator nervii kan akka femoral nervii. Narviin gurguddaan naannoo thigh masilii kana supply godhan, akkasumallee hippi masilii kana supply godhan achii dhufu waan ta'eef lumbar plexus hin hojjenna. Sacral plexus waliin walitti qabne jechuudha. So iliakasiin kan supply godhu femoral branch irraa qabdi. Abdominaa keessa garuu branch femoral otoo inni abdominii keessa jiru descend otoo gochaa jiru gara lower extremity otoo deemu abdominal partii keessatti branchii kenna. Branchiin jalqaba inni kenna iliakasiidhaaf kan kenne branchii femoral nerviitu supply godha jechuudha. Sadeen kana qabadhaa jechuudha. Hippi masiliin flexor hippi masiloot warra jedhaman psoas majorii, psoas minorii fi iliakas. Isaan keessaa stronger hippi flexor kan jedhamtu kamishiin jedhanii yoo kan isin gaafatan ta'e iliakas masilii eenyutu supply godha? Abdominal branch of the femoral nerve jennee jechuudha. Akkasitti dubbachuu dandeenya. Warra gara narvii warra kan immoo intini warra gara warra kaan gaafa deemnu gluteus masiliidhaan. Gluteus masiliin intini lama qaba. Laarii lama qaba. Yookaan immoo addaan lamatti iddoo lamatti addaan qona paartii lamatti. Superficial party yookaan immoo superficial laarii jennaani yookaan immoo deep party yookaan immoo deep laarii jennaani. Superficial laariin kun masiloota afur qaba. Tokkoffaan masila guddicha naannoo gluteal region kanatti argamu gluteus maximus jennaan. Isa kaasnee jala isaan gluteus medius, isa kaasnee duuba isaan gluteus minimus, isa booda immoo tensor fasciae latae kan jennu jira. Tensor fasciae latae kan jennu jira. Ishee kana jechuudha. Isaan kanatu gluteus superficial party keessatti ramadamu. Gluteus masilii superficial party. Isaan kana supply kan godhu except gluteus maximus hunda isaanii kan supply godhu superior gluteus nerve dha.
superior gluteal nerviidha. Warra kaan hunda isaa supply kan godhu except gluteus maximus ማለት ነው. gluteus maximus irra kan gluteus maximus supply kan godhu garuu inferior gluteal nerviitu supply godha akkasitti qabda jechuudha. superficial partiin isaa kana. Garee warra kan biraan immoo warra deep partii jenneen. Deep partiin masiliin jalqabaa preformis masil jennaan. Masila isa kana jechuudha. Preformis masil jennaan. Inni lammaffaan obturator internus. Obturator internus. Inni kan biraan quadratus femoris. Inni kan biraan superior partii fi inferior part of obturator internusitti kan argaman superior gemellus, inferior gemellus dha argama jechuudha. Inferior gemellus, superior gemellus. Inferior gemellus, superior gemellus jennee isaan kanatu deep part of the gluteus muscle jechuudha. Isaan kana supply kan godhu immoo nerviin. Amma fakkeenyaaf preform irraa gaafa kaane preformin branchii ventral rami S1 fi S2 irraa fudhatti yookiin sacral 1 fi sacral 2 irraa branchii fudhatti jechuudha. Obturator muscle kun preform muscle jechuudha. Dhifa preformidha. Obturator immoo nervii mataa ishii qabdi. Nervii mataa ishii qabdi. Maal jedhama? Nervitu obturator. Nervitu obturator. Nervii mataa ishii nervitu obturator qabdi jechuudha. Akkasuma quadratus femoris illee nervitu quadratus femoris kan jedhu nervii mataa ishii qabdi. Nervitu quadratus femoris kan jedhu nervii mataa ishii qabdi. Warri inferior fi superior gemillae jennuun immoo superior gemillae amma yoo ilaalle nervitu obturator internusidhaan sappilaata jechuudha. Superior gemillae superior to obturnus argamti miti. Superior to obturnus waan argamtuuf nerviin kun nerviin immoo nervitu obturator nerviin kun immoo ishee supply godha jechuudha. Kan superior partii. Kan inferior partii immoo nervitu quadratus femorisidhaan supply taati jechuudha. Akkasitti akka qabattan gluteus maximusin two layeridhaan jedhee superficial layer fi deep layerida. Superficial layer masilii afur qaban jedhee masiliin jalqabaa gluteus maximus, masiliin lammaffaan gluteus medius, masiliin sadaffaan gluteus minimus, masiliin arfaffaan tensor fascia lateral. Supply isaanii laalleerra jechuudha. Deep part irratti argamu keessa preformis, obturator internus, superior gemellus, inferior gemellus, quadratus femoris isaan kun lateral rotators of the hip joint jedhaman walirratti jechuudha. Deep partiin kun maal jedhamu? Lateral rotators of the hip joint jedhamu. Flexorii ilaallee ture. Isaan kun hip bone irra kan argaman sana hip musclein flexor of hip joint dha. Isaan ammaa kun immoo deep part of the gluteal musclein kun maal hojiin isaanii lateral rotators of the hip joint jennaan jechuudha. Isaan kana. Well, amma immoo thigh muscle dha. Thigh musclein compartment qoona qaba. Akkuma fakkeenyaaf lower upper extremity yeroo laalle compartment qoonna mitire armii fi forii armii compartment san qoonna jechuudha. Akkasuma thigh muscle illee compartment qoonna jechuudha. Compartment sadiitti qoonna. Compartment inni fuulduraa anterior, inni duuba posterior, inni giddu keessa medial jennee afuritti qoonna, sadiitti qoonna jechuudha. Posterior anterior irratti kan argaman masiloota meeqa argannaan? Masiloota akka masiliin tokko kophaasa of jalaa masiloota afur qaba. Quadriceps femoris jenna. Quadriceps jechuun afur mataa afur jechuudha. Forehead akka jechuuti. Ceps jechuun head dha miti. Yaa. Inni kan biraa immoo sartorius kophaasa kun ola sartorius isa kana jechuudha. Inni kun sartorius jedhama. Longest muscle in the body is sartorius. Isa kana. Anterior compartment of the thigh muscle. Warri kan biraan immoo rectus femoris kan jennu jira. Garee warra quadriceps femoris keessa tokkoffaan rectus femoris. Yeah. Rectus femoris
Inni lammaffaan vastus lateralis. Lateral of rectus femoris vastus lateralis. Medial of vastus medial of rectus femoris vastus medialis. Deep to rectus femoris vastus intermedius. Vastus intermedius. Masilota qabadha isaan kana jechuudha. Masiliin anterior compartment of the thigh eenyufaa sartorius tokko, rectus femoris lama, vastus lateralis lateral partidhaan lateral part of the what? Of the rectus femoris. Vastus medialis, vastus intermedius is the muscle that found in anterior compartment of the thigh muscle. So isaan kana supply kan godhu narviin hunda isaanii walitti qabee femoral narviidha. Echarraa dhufa plexus femoral plexus lumbar plexus irraa dhufa. Lumbar plexus anterior rami posterior division irraa dhufa. Anterior rami posterior division lumbar L2 irraa haga L4 tti jechuudha. Achirraa dhufee isaan kana supply godha jechuudha. Medial thigh muscle jennaan amma immoo ittaane. Medial thigh muscle akkuma maqaa isaa medial thigh muscle kan jennuun hojiin isaa adductoridha. Adduct gochuudha. Adductor jennaan. Adductor yookaan immoo adductor party jedhamu akkasumatti. Medial thigh muscle dha isaan. Medial thigh muscle masiloota inni muscle guddichi adductor magnus jedhama. Paartii lama qaba inni. Isa ilaalla. Paartii lama qaba. Adductor magnus jenna. Inni kan biraan adductor longus kunuuti. Adductor longus. Inni kan biraan adductor brevis. Adductor brevis. Inni kan biraan obturator externus. Reefu maallaan obturator internus. Echarratti gluteal muscle deep layer obturator internus. Asitti garuu kun obturator externus jedhama. Alarra jechuudha. Externus jechuun gara alaatti jechuudha. Isa gara keessatti immoo obturator internus jennaan. Masilni kan biraan immoo gracilis muscle ishee kana jechuudha. Gracilis muscle. Isaan kun masiloota naannoo kamitti argamanii medial thigh muscle yookaan immoo adductor party yookaan immoo adductor compartment jennaan. Muscle isa tokko tafee inni eenyu jedhama pectinate muscle jennaan. Pectinate muscle jennaan jechuudha muscle isa kana. Pectinate muscle inni kunooti jechuudha. Muscle isa kana pectinate muscle dha. Isaan kun walirratti maal jedhamu garee warra eenyu jedhamu warra adductor compartment yookaan immoo medial thigh muscle dha. Meeqa isaanii? Adductor magnus tokko, adductor longus, adductor brevis sadii, pectinus afur, gracilis shan, gracilis shan, kaza obturator externus dhaan jaha jechuudha. Masilota jaha jechuudha. Masilota jaha jechuudha. Masilota jaha. Eshi masilota jaha isaan supply kan godhu immoo narvii isaanii ilaalaqa. Narvii isaan hunda isaanii supply all are supplied by obturator nerve. Hundi isaanii supplied. Get la asirratti garuu some exception in jiras. Exception eechatti jira pectinus muscle. Pectinus muscle nervii kanaan supplant obturator nerve dhaan supplant. Nervii kanaan supplant. Nervii maadhaan femoral nerve dhaan supplant ta'e. Fi akkasuma hamstring part of adductor magnus. Adductor magnusin hamstring party qabdi. Hamstring warra jennu warra posterior compartment of the thigh warra jennu sana jechuudha. Isaan wanta adda isaan godhu sciatic nerve tibial division to supply isaan godha. Ishee kanallee sciatic nerve tibial division to supply godha jechuudha. Hamstring part of the adductor magnus. Sarara kanaaf hundi isaanii femoral nerve dhaan supply ta'u. Hundi rooti isaanii tokko jechuudha. Lumbar 2 fi 4 irraa ka'u lachuu obturator nervinis femoral nervinis garuu ramaan isaanii tokko jechuudha. Anterior ramaadha hundi isaanii. Garuu ama femoral nerve fudhanne anterior ramaa posterior divisionidha.
obturator nerve ka fudhanneef anterior ma anterior division of the lumbar plexus irraa dhufan jechuudha. Kanaaf laaluun nu barbaachisa jechuudha. Masiliin kan biraan masiloota warra hamstring part yookaan immoo posterior jennu sana jechuudha. Hamstring part yookaan immoo posterior thigh muscle kan jennu. Isaan kun masilii sadii jiru: biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus. Kana jechuun semi jechuun harki tokko garri inni tokko masilii, garri inni tokko immoo tendanii baay'ata. Garri inni tokko semimembranous harki caala membrane, harki kaan immoo harki garri tokko immoo masilii qaba jechuudha. Half muscle, half membrane dha, half tendon, half membrane masilii dha jechuudha. Warra akkas jenneen kun. Biceps femoris jechuun mataa lama qabdi jechuudha. Mataa ishee isin agarsiisa. Short head fi long head dha. Kunooti biceps femoris gaafa jennu long headiin kunoo isa kana. Short headiin kunoo isa kana. Isheenis nerve supply irratti akkuma isa kan adductor magnesi sana exception qabdi jechuudha. Exception qabdi. Nerviin isaan kana supply godhu tibial division of sciatic nerve. Isaan feature wal fakkaataa qabu. Posterior yookaan posterior thigh muscle yookaan immoo hamstring partiin kun feature wal fakkaataa qabu. Garuu short headiin kun bicha exception qabdi. Ishiin sciatic nerve irraa fudhattee garuu division ishii tibial division miti. Eenyudha? Fibular division irraa fudhatte jechuudha. Sciatic nerve kanattu bakka lamatti qoodama. Fibular division fi tibial division itti qoodama. Warri sadan warri kun semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris, long headinsa echaa fudhatu sciatic nerve division of tibial division irraa fudhatu. Isheen kun kophaatti garuu echaa fudhatti fibular division irraa waan fudhattuuf it is not part of the hamstring. Akkasitti akka hubattanii fan jechuudha. Kana fakkaata. Thigh musclein kompartimentii isaa sadii ilaallee masiloota isaan keessatti argamanii fi iddoo isaatti argaman akkasumallee nervii isaan saaphelaa godhu laallee jirra jechuudha. Amma immoo gara leg masiliitti adeemu. Leegii akkuma isa kan warra kana qoonne leegillee kompartimentii of dandee kompartimentii sadiitti qoonna. Compartmentiin jalqabaa anterior compartment of the leg, compartmentiin lammaffaa lateral compartment of the leg, compartmentiin sadaffaan posterior compartment of the leg jechuudha. Taayii fi isa kan adda godhu taayiin posterior medial anterior qaba. Inni garuu posterior lateral anterior qaba jechuudha. Eshi anterior compartmentii ilaallu. Anterior compartmentii masiloota afur ofirraa qaba. Anterior compartmentiin masiloota afur ofirraa qaba. Masilinni jalqabaa anterior compartmentii ofirraa qabu tibialis anterior kan jennu jechuudha. Kana jechuudha. Tibialis anterior jenna. Masilli inni lammaffaan extensor digitorum longus. Brevis immoo foot irratti argana jechuudha. Foot muscle irratti brevis argana. Asitti garuu extensor digitorum longus jechuun digit tendanii afur qaba dhaqee digitotatti gala jechuudha. Qubatti gala. Isaan akka extend godha jechuudha. Function isaa maal extensoridha jechuudha. Akka isaan extend godhan jedha taasisaa jechuudha. Masilni sadaffaan extensor hallucis longus. Hallucis jechuun great toe jechuudha. Great toe kun immoo quba ishee guddoo jechuudha. Quba ishee guddicha great toe dha. Hallucis yoo jennu. Isa extend kan godhu jechuudha. Masilli inni kan biraan ishee kana jechuudha. Ishee kana maal jedhamti? Peroneus torsius jedhama. Peroneus torsius. Hojiin ishee maal? Eversion. Evert gochuudha. Evert miilli keenya kun evert akka godhu. Inversionii fi eversionii waan jedhamu jira. Anatomical movement irratti jechuudha. Anatomical introduction to anatomy gaafa barattan movement gaafa barattan
type of movement eversion and inversion gara keessatii fi gara alaatti evert gochuu jechuudha. Isheen kana jechuudha. Isheen kun evert gochuuf gargaarti gara alaattis gara alaatti qabattan. Isaan kun anterior compartment of leg muscle isaan kana saaphelaa kan godhu deep fibular nerve. Deep fibular nerve supply all these muscles. Muscles arfan kan tibial anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus and peroneus tertius isaan kana saaphelaa kan godhu deep fibular nerve dha jechuudha. Lateral compartment ilaalla. Lateral compartmentiin muscles lama ofirraa qaba. Muscles lama qaba. Fibularis muscle. Muscle tokkoffaan fibularis longus jennaan. Fibularis longus. Sababni maqaa kanaatis lafee fibulaa jedhamutu asitti argama. Sababa lafee isaatiif ba'ee fibularis longus fi fibularis brevis. Fibularis muscle naannoo kaatti argama. Isa dheeraa fi isa gabaabaa jechuudha gabaabatti. Short and long jechuudha. Fibularis longus and fibularis brevis. Muscle nerviin isaan saaphelaa godhu immoo superficial fibular nerve dha jechuudha. Superficial fibular nerve tu supply godha lateral compartment kana jechuudha. Inni kan biraan posterior compartment of the leg dha jechuudha. Posterior compartment of the leg inni immoo akkuma isa kan gluteus muscle partii lamatti qoonna. Superficial fi deep jennee qoonna. Superficial muscle sadi qaba. Muscle tokkoffaan gastrocnemius muscle jennaan. Gastrocnemius muscle kun head lama qaba. Short head and long head qaba. Yookaan immoo medial lateral head qaba. Medial lateral head qaba. Medial epicondylitti gala, lateral epicondylitti gala jechuudha. Isaan kana jechuudha. Lateral medial head. Inni kan biraan plantaris. Plantaris jechuun muscle kun 5p muscle exceptional muscle warra jedhaman. Warra percentii 80 namarratti hin argaman warra jedhaman sana jechuudha. Isaan kun plantaris kun student nerve jedhamti jechuudha. Kana jechuun barataan gaafa dissection hojjetu yookaan immoo DR dissection room galee gaafa kadaaverii gaafa laalu ishee kana hin cira. Gaafa ciru nervii fakkaatti. Student nerve hirrifata nerviin cireedha jechuudha. Student nerve jedhamti. Muscle isheen kun plantaris. Soles muscle jira tendanii immoo calcaneal tendanii jira. Isaan kana jechuudha. Isaan kun posterior compartment of the leg muscle jedhama. Superficial dha. Deep immoo ilaalla. Deep keessaa musclein jalqaba popliteus muscle jedhamti. Popliteus muscle. Popliteus jechuun echerraa dhufe. This names indicate from what? From cavity as zero. Popliteal cavity hin jedhamu. Popliteal cavity kanarraa dhufe jechuudha. Popliteal cavity kanarraa dhufe popliteus muscle jennaan jechuudha. Muscle inni kan biraan tibialis posterior. Tibialis anterior compartment irratti ilaalamee ture kunimmoo tibialis posterior jennaan. Tibialis posterior. Akkasuma flexor digitorum longus. Flexor. Extensorota ilaalamee ture kan digitorum kunimmoo flex gochuudhaaf. Akkasuma flexor hallucis longus. Extensor hallucis longus ilaalleerra miti ture anterior compartment irratti posterior compartment irratti maal flexor hallucis longus. Isaan kana jechuudha. Isaan kana walitti qabee hunda isaanii superficial party sadan deep groupii arfan walitti qabee saaphelaa kan godhu tibial nerve jedhama. Tibial nerve jennaan jechuudha. Tibial nerviin isaan kana walitti qabee saaphelaa godha jechuudha. Saaphelaa godha. Egaa amma immoo gara foot muscleetti adeemnu. Foot muscle. Foot musclein dorsal part fi soolii qaba. Sool part fi dorsal part qaba. Sool part fi dorsal part qaba. Dorsal part irratti muscle lama qofa argan. Isaanis tokko extensor digitorum brevis isa diimaa kana jechuudha. Extensor digitorum brevis kana jechuun extensor digitorum longusii reefu ilaalla jechuudha. Anterior compartment irratti. Akkasuma extensor hallucis brevis
isa bicaa kan extensor hallucis brevis. Kana jechuun extensor hallucis longus anterior compartment irratti kan laallisan jechuudha. Anterior compartment irratti. So anterior compartment of the leg irratti kan laallisan. Isaan kun doorsamiidha. Doorsam masiliidha. Fuuti irratti warra argaman ta'e doorsam paartii irratti gubbaa kana jechuudha. Doorsam paartii kana irratti warra argaman. Soolii yookaan immoo jala soolii jalatti warra argaman immoo isaan immoo laayira qabu. Laayira qabu. First layer, second layer, third layer and fourth layer. Laayira itti qo'an. First layer masiloota sadii qaba. Masiloota sadii qaba. Masiloota sadii qaba. First layer jechuudha. Masiliin jalqabaa abductor hallucis jenna. Abduct, not adduct. It's abduct jechuun hallucis emitere toyidha, great toyidha. Great toyi quba warra kaanirraa adda baasti jechuudha. Adductorii kan jennu immoo jirra hin dhufa ishee booddatti dhufna. Isheen immoo quba warra kaanitti siiksiti jechuudha. Itti xaggaati jechuudha quba warra kaanitti. Kan addaan banuuf garas jechuudha. Adductor hallucis kan jennu jechuudha. Masiliin kan biraan flexor digitorum brevis. Flexor digitorum longus ilaallee waan turreef flexor digitorum brevis jechuudha. Masiliin kan biraan abductor digiti minimi. Digiti minimi immoo quba warra kaan irraa adda kan baastu jechuudha. Digiti minimi jechuun digitii ishee xiqqoo sana jechuudha. Digitii ishee xiqqoo sana adda kan baastu quba warra kaan irraa abductoridha. Isaan kun sadeen first layer sole of the foot masilii warreen jechuudha. Second layer immoo two tendon and two masilii qaba jechuudha. Masilii lamaa fi tendanii lama qaba. Masilii lamaa fi tendanii lama. Otoo isatti hin darbiin narvii warra kana warra first party kana saappilaa godhu warra jalqabaa warra kana abductoroota lamaan abductorii hallucis fi abductorii digiti minimi saappilaa kan godhu medial plantar nerviidha. Medial plantar nerviidha. Medial plantar nervii qabadha. Flexor digitorum brevis kan saappilaa godhu immoo lateral plantar nerviidha jechuudha. Lateral plantar nerviidha. Second layer immoo akkuma jalqaba jedhe two muscle and two tendon qaba. Muscleen inni jalqaba quadratus plantae muscle jennaan kunoo muscle ishee kana. Quadratus plantae muscle. Muscleen inni lammaffaa lumbricals. Lumbricals gaafa immoo afur jechuudha isaan. Lumbricals. Echara ka'u flexor digitorum longus tendanii isaatirraa ka'u jechuudha. Tendanii isaatirraa ka'u. Tendanii lamaan immoo flexor hallucis longus tendanii fi flexor digitorum longus tendanii dha jechuudha. Isaan. Nerviin isaan warra saappilaa godhu quadratus plantae kan jennu lateral plantar nerviidhaan saappilaa ta'a. Lumbricaliin immoo first and second lumbricaliin medial plantar nerviidha. Third and fourth lumbricaliin lateral plantar nerviidha. Isaan kun lateral plantar nervii, isaan kun warra gara lateraalii jira lateral plantar nervii, warra gara medialii jira medial plantar nerviidhaan saappilaa ta'u jechuudha. Third partiin akkuma isa first partii gruppii masilii sadii qaba. Masilii sadii qaba. Flexor hallucis brevis, adductor hallucis abductorii gara ilaallee ture miti adductorii lama osetti. Akkasuma flexor digiti minimi brevis. Kun immoo adductor hallucisiin kun immoo lama headii lama qabdi. Transverse headii fi oblique headii qabdi. Transverse headii and oblique headii qabdi. Transverse and oblique headii qabdi. Third part dha miti. Isaan kana saappilaa kan godhu flexor hallucis brevis lateral nerviidha. Lateral plantar nerviidha. Lateral plantar nervii ta'e garuu plexusaa ichi maalirraa dhufa? S1 and S2 irraa dhufa. S1 and S2 irraa dhufa. Kan flexor hallucis. Kan flexor hallucis brevis jechuudha. S1 and S2 irraa dhufa. Warri kaanis garuu maaluma? Isaanis lateral plantar nervii ta'anii S2 fi S1
sirriirraa dhufaaf jechuudha. S2 fi S sirriirraa dhufaaf jechuudha. Akkasitti akka qabattan. Laayiriin inni arfaffaa fi inni dhumaa kan sool fuut masilii jennuun arfaffaan inni akkuma sakandi laayirii 2 tendanii fi 2 masilii qaba. 2 tendan and 2 masil. Masiloonni interosheedha. Doorsaalii fi pilaantar interosheen. Doorsaal interosheen tokko pilaantar interosheen tokko. Isaan hunduu sadii qabu jechuudha. Inni gara tokko 3 qaba, inni gara tokko 4 qaba jechuudha. Tendaniin isaan immoo perennial longest tendanii fi tibialis posterior tendaniidha jechuudha. Tendanii isaan kana jechuudha. Tibialis posterior tendaniidha. Tibialis posterior ilaallee ture jechuudha. Posterior compartment leeg irratti perennial longest tendaniidha. Isa immoo lateral irratti ilaallee ture jechuudha. Fibularis longest kan jenneen sanii jechuudha. Supply kan isaan godhu narviin dorsal interoshe lateral plantar nerviidha. Plantar interoshes lateral plantar nerviidha. Hunda isaanii narviin supply godhu narvii wal fakkaataadha jechuudha. Lateral plantar nerviidhaan supply ta'u isaan kun. Tippii nervoota naannoo kanarra supply godhan laalla nerve of the lower extremity superior gluteal nerve hip stabilizer idha sallachuu inferior isaan gluteal harka caalaan superficial layer of the gluteal muscle warra jennan masiloota isa arfan sana supply godhu mitire gluteus maximus gluteus medius gluteus minimus akkasumallee tensor fascial layer sana supply waan godhaniif hip stabilizer idha isaan hip stabilizer idha jechuudha. Akkasuma femoral nerve eenyu iliacus supply godhu inni illee hip flexor idha jechuudha. Iliacus jechuun maal jechuudha? Strongest hip flexor muscle jedhamti waan ta'eef femoral nerve illee hip flexor idha. Obturator nerve hip adductor idha. Adductor muscleota yookiin immoo medial thigh muscle sana supply waan godhuuf adductor muscle jedhame. Adductor hip adductor nerve jedhame jechuudha. Femoral nerve ne quadriceps fi sartorius muscleota warra anterior compartment of the thigh sana supply waan godhuuf. Sciatic nerve immoo hamstring part dha. Hamstring membrane semitendinosus warra jedhaman sana warra referale sana supply godha jechuudha. Tibial nerve sciatic nerve irraa kan sciatic iddoo lamatti qodamanii fibular fi tibial dha. Akkasuma common perennial nerve dha isaan kana jechuudha. Yaa qaba femoral nerve superior and inferior gluteal nerve obturator nerve medial compartment supply kan godhu. Sciatic nerve posterior compartment kan hamstring akkasuma leg illee foot sole of the foot illee supply ni godha. Akkuma fibular nerve kun korsiin isaanii kana fakkaata akka itti deemu jechuudha. Superficial branch fi deep branch itti qodamanii supply godhu jechuudha. Musculoskeletal system anatomy kana fakkaata. Haga xumuratti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Sisteema biraatiin haga wal arginutti nagaan nu turaadha. Hiriyoota keessaniif share gochuudhaan kana mana kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu keessan hin dagatinaadha. Yeroo gaarii.